Uummanni Oromoo akka sabaatti hawaasa qaroomina dhugaa jaarraa turtuu irraa uummatee ittiin jiraachaa turedha. Dhala namaa addunyaa kanaafis ka'umsa qaroominaa olaanaa akka gumaacha ragaaleen seenaa baay'een ni mirkaneessu. Baroota jaarraan lakkaa'aman dura diigumsi sababoota waraanaa, tasgabbii dhabuu fi waljala yaa'uu dhabuutiin alagaan dhalooticha jidduu seenee sagantaa jireenya sabichaa agaagul godhu babal'achuu jalqabe. Heera gadaatiin buluun bifa jijjiirratee amantii duudhaa warra abbaa Oromoo waaqeffannaan barsiifamuu fi barachuunis galma diigame faana adda cite. Bakka kufanii fi akka cabanitti hin hafan akkuma jedhamu jaarraa 21ffaa kana keessa dhaloonni dhaabbatee of ilaalu uumame. Sagantaa warra abbaa Oromoo kan abboonni dhalootatti dhaamsaan dabarsaa turan dhawaataan barsiifamuu eegale. Adeemsi kunis deebi'ee ijaaramuu galma warra abbaa Oromoof fide. Jaarmayaan waaltawaan dhaabbata hordoftoota amantii waaqeffannaas hundaa'e. Dhaabbatichis kaayyoo dhaloota diigame walitti qabuun barnoota sagantaa of ta'uu barsiisuu bal'inaan itti fufe. Waan barate hojiitti hiikuun irbuu dhaloota qabdee rakkistu dhugaa baasuun fayyuu eegale. Kanaan dura galma malkaa qoffeetti araarri arsii fi tuulamaa geggeeffamuun fayyaa dhaloota jidduutti buusuun ni yaadatama. Dhaabbata hordoftoota amantii waaqeffannaa giddugala giddugaleessaatti rakkinoonni hawaasa fudhanii harkaa qaban kan akka walta'iinsa dhabuu, hiyyummaa, walajjeechaa, wal saamuu, marartee waliif dhabuu fi garaa walitti jabaachuu, walumaa galatti rakkoo hawaasummaa walxaxaa fi yaaddoo umurii namaa gabaabsu waan ta'eef dhalooticha abdii kutachiisuu irra ga'e kun bu'uurri isaa maali jechuun wal gaafatan. Oromoo waliigaluu hin danda'u, Oromoo waliigaluu didee waliigaltee hin qabu, diinagdee hin qabu, lafa isaatirra qotatee jiraatudha, rakkataa jira. Akkuma barnoota guddachaa deemnu wani barnoonni jedhuu fi jireenyi hawaasni keenya qabu lafa kanarratti garagara ta'ee waan nutti mul'ate. Ammoo jechoonni hawaasa keessa jiran kun akkanumatti lafaa kaa'amee akkan jedhamu waan barree fi maali maddi wanna kanaa jennee itti wal gaafanne. Lafti sila giddugaleessaa jedhamu kun mataa biyyaati. Yoo laalu lafa kanatti gaammeenyi gidiraan adda addaa irbuun dalagamaa ture. Haa ta'u immoo lafa laammeenyi firbuu dalagame irratti dhaloonni irra jiru kuni fayyaadhaan jiraachuu waan hin dandeenyeef yookaan immoo waan barbaadu san qixa barbaadu san illee nullee sagantaa keenya tarkaanfachiisuun wantoonni hedduun danqaa waan namatti ta'uu fi kanuma bu'uura godhachuudhaan gaa'u barbaaduu qabna. Adeemsa jechoonni sun itti dhufan maalirraa ka'amee akka akkas ta'e ammoo jireenya hawaasa kanaadha abaarsi akka waan uumadhaaf qabaniititti furmaata biraa dhabuurraa kan ka'e karaa furmaataa waan dhabanii fi uumadhumaafuu namni akka waan qabuutitti ilaalchuu hawaasa seenee. Dhibee ta'us bu'uura barnoota amantii waaqeffannaatiin argan. Nuti ilmaan warra silaaboota lafarra jiraachaa tureeti waan ta'eef lafarratti gaabboonni keenya darbe hirbuu fi cubbuu adda addaan bifa adda addaatiin raawwatamaa waan tureef yaalli akka biyyaatitti akka nu barbaachisu barnoota kanaan arguudhaan lafa kana yoo falle malee lafa kana yoo gartee fayyaa lafa kanaa yoo barbaanne malee dhaloonni irra jiru kuni fayyaadhaan lafarratti jiraachuu jireenya silaa dhaloonni kun barbaadu san argachuu waan hin dandeenyeef hameenyi lafa kanarratti ta'u kamuu nama lafa sanirra jiraatullee akka ga'u waan beeknuuf nullee hawaasa keenya akka biyyaatti faluu qabna lafa keenyallee faluudhaa qabna. Wantoota yeroo gabaasanillee yeroo odeeffannoo funaananillee hafan maanguddoonni kun dhufanii mari'atanii calalanii itti dabalanii falli akka kennamullee ni taasisa. Wanti kun immoo dhuguma adeemsuma faluu Oromoo irra ga'ee turedha. Kanaaf faalanuu ta'a jedhee itti gammadee. Dhaloonni kunis wiirtuulee 3 fi koonyaalee 15f waamicha taasisuun dhibee argantana waliif himan. Namuu yaada isa bira jiru bal'inaan kaasee rakkooleen kuni qabatamaa waan hawaasni keenya keessa jiruu fi anis tanuma keessan jira jedhee fudhate. Haaluma kanaan galmoota 190 giddugala giddugaleessaa keessatti argamanitti bobbii itti gochuun irratti waliif galame. Adeemsa bobbiin galmootatti taasifamuu fi haala qorannoon kun itti geggeeffamu kallattii kaa'achuu fi hojii jalqabuuf marsaa tokkoffaatti marii dhimma yaalaaf wal argaan teessoo giddugala giddugaleessaa galma malkaa gafarsaatti taasifame. Amma nu dammaqne waan ta'eef of keessa oofne waan kana xiyyeeffanne hirriba nu dhowwuu qaba akka biyyeetti. Egaa dhukkubni nu qabaa akka dhukkubaa san namni haala jiru Oromoo ta'e namni haa ta'uti amma karaa fayyaa teenyatti waan ta'eef nutiin kun jalqaba irratti waan kana warra dammaqee waan kana fuudhee nutu lahaa ol kaase nutu abbaadha hamma inni galma gahutti karaa fedheenuu haa ta'u raawwatachuun fayyaa ofii amma dhumaatti barbaadu
barbaaduun ofitti of kennine bakka kana nuti yoo nagaan oofne wanni kun waan dhaloota abboota sanyiitti aanu fayyisu akkasitti jabaannee osoo oofne gaariidha. Gandaa dhabuun, sirna dhabuun, qajeelfama dhabuun, mana kiyya jettu dhabuun, abbaa dhabuun akkatti nama miidhachuu barbaade kana. Waa malee namatti dhuftu jechuudha bara. Gosti faa baarramu faa jira waan ta'eef maaliif? Kanaaf rakkoo erga barre waan murteessinu jalqaba akka murteessine waan tana ofirraa filnuun ergaa kun. Waan ammaa kan hubaye kanarratti jabeessinee raawwii isaa tolchinee miidhagsinee qorannoo isaa bareechinee itti deemuun nu barbaachisa. Adeemsa itti deemnullee tolfannee qorannoo kana gochuutti seennee jechuudha. Marii marsaa lammaffaatiin koreen dhimma kana jalqabaa hanga xumuraatti raawwatu gulantaa giddugalaatii hanga koonyaatti hundaa'uun hubannaan adeemsa yaalaa fi qorannoon ittiin walitti qabamu gulantaalee hundarratti bal'inaan kenname. Koreelee keenya hubachiisuudhaan galma hundarratti qorannoo taasisne. Har'a haajan itti walitti dachaanee walitti dhufne immoo mataa dubbii galii godhannee turre san keessatti wanni nu jalaa harca'ee hafe oggaa jiraate waan nu jalaa harca'ee hafe san walitti qabachuuf haajaan har'a walitti dhufneef jecha kan lammataa immoo kallattii itti aanu san walii himuuf jechaadha waan kallattii kaayannee lafaa qabnu jira kallattii itti aanu san walii himuuf jechaadha ajandaa gurguddaa lamaan kanaa jechaadha kan har'a qabannee. Walgeettii marsaa lammaffaatiin ammoo raawwii kaleessa abboonni keenya lafa tana irratti raawwachaa turan koreeleen giddugalaa wiirtuulee koonyaa hanga galmootaa jiran maanguddoota seenaa taatee kanaa beekan irraa qorannoo jalqaban. Maanguddoo silaamuun lafa turan galmoota keenya 190 biyya keessa qabnu hundatti hubannoodhaan waan kana wal hubachiifnee maaltu lafa dalagamaa ture kan jedhu caasaa silaa koree waan kanaa ijaaramte galmootan bobbaa silaa maanguddoo biyyaatti godhame odeeffannoo akaakuu hawaasaatii fi waan silaa umurii isaatiin argaa ture nu himuu hin danda'a kan jedhu irratti bobbaan godhame. Qorannoo walitti qabatan kanas koreen kun gulantaa giddugalaatti wiirtuulee 3 fi koonyaalee irraa walitti fidatan. Nama hedduu bobbaafne akka gidduuleessatti qorannoon kun akkasitti marsaa hedduudhaaf bobbaan godhamee walitti qabamaa ture. Qorannoo taasisne sana waliin qabachuudhaan. Qorannoon keenya kun wanni kun dhugaatti hawaasa kana keessa jiraachuu hawaasni Oromoodhaa rakkoo tanaan rakkachuu agarree jechuudha. Hammeenyi kaleessa abboonni keenya dhala namaa akka isaa irraan ga'e ulfaataan jiraachuu ragaan maanguddoota irraa argame ni hima. Lafaa fi lafee tana yookiin lafa kanaa fi lafa irratti dhimni yookiin cubbuun raawwatamte jiraachuun rakkoo waan ta'eef namni kaa miidhaa fi miidhamaatu jira. Har'a olaalle gaa waan akaakotaa fi akaakileewwan keenya irraa dhageenye wal miidhaa ture jechuudha. Abboonni keenya akaakoo abaaboo keenyatti gaa lafa kanarratti badiileen adda addaa gaggeeffamaa ture jechuudha. Qorannoo kanaan maqaa juujuu jedhu itti moggaasuun nama akka isaa dhabamsiisaa turuun barame. Wanni nu qoranne gaa jechoonni hawaasa kana keessa jiran jechi juujuu jedhu ni jira, fugaa jechi jedhu ni jira, garbicha jechi jedhu ni jira, faaqii jechi jedhu ni jira. Moggaasni akkanaadhaa kun hawaasa kana keessa jira. Gama tokkoon hawaasuma Oromoo kana juujuu jedhanitti hawaasa Oromoodhaa kana lafarraa fixaa turanii. Warri sun warri tumtuu faaqii fugaa jedhan kan lakkaawwannee warra akaakayyuu 9-10 walitti dhufnu. Bukkeedhumatti bahanii ogummaa waan baratan. Ogummaan sun immoo isaan tuffachiisa. Haguma nu qorannoo kana gadi seennu gosti akkanaadha akka jiru maqaan kun immoo maqaa ilaama qaballeessiidhaaf itti mogga'e akka ta'e bira geenye jechuudha. Hawaasa iddoo qaroominni addunyaadhaa gara biyya kanaa hin dhufin dura hawaasa of danda'e meeshaa itti dhuganii itti nyaatanii ittiin qotatanii ittiin jireenya isaanii gaggeeffatan hunda qabaatee warra jiraataa ture. Waataa kaan immoo fugaadhaan egaa wantoota silaa uummanni Oromoodhaa kalee ogummaa mataa isaatiin of jiraachisaa ture sanii kan gogaa faaqii jedhanii kan sibiila ogummaa sibiila hojjetu qabu tumtuu jedhanitti maqaballeessi akkanaatiin akka silaa uummanni kun ogummaa isaa gatee waasan gaa balaaleffatamee hawaasa keessa dhiibbamee qixa silaa gartee qalbii miidhuudhaan qorannoodhaan bira geenye tokko isa kana. Namni taa'eetuma laal harka dhiqanii fi luka dhiqanii fi raffisanii midhaan illee nyaachisanii nama qananii qabuu fi nama beekaa nama cimaa jedhanii ilaalu. Kun warra tumtuudhaan kun tajaajilu kun immoo akka gadaanaatti ilaalu. Maaliif nama tajaajilu kanaaf dhala isaanillee nama gadiitti dhala koo yoon kenne maqaa kootu badaa itti heerumsiisuun qabu kuusisuun qabu. Haamilee isaa tuqxeetuma gadi buustee namaa gadiitti ofii gadiitti ilaaltaa jechaadha. Kunis cubbuudha mataa isaati. Mi'a isaaniitti hin fayyadamu namummaa isaanii immoo hin tuffatu. Namummaa isaanii hin tuffatu. Namummaa isaanii gadaantummaadhaan fuudhaaf heerumaa irratti waan adda addaa irratti wajjin nyaachuu irratti gadaanaa taasisanii. Juujuu jechaan akka saamamaa ture Oromoomatu wal mi'aa ture. Obboleessa ta'ee fira ta'ee anuma ofii ala ta'e waliin dhalatee jiru mi'aa ture. Oromoomatu wal mi'aa turre.
Itti aansuunis sagantaan alagaa kan dhala namaa bitanii gurguruu bal'inaan geggeeffamuu eegale. Darbee immoo majalaan garbaa ture garba gurguruu sirnoota silaa gartee darban keessatti akkaataa silaa daldala garbaa waan jirus waa silaa seenan as beeknu amma dhimma lafaa kana keessatti gaaf qorannoo goonu daldala garbaa waggaan dhugaa namumti silaa gartee walirratti olaantummaa agarsiisuudhaan namni nama gurguraa ture. Garba jedhaniitti hawaasa Oromoodhaa kun wal gurguraa ture ittiin bohaaruudhaaf ittiin bashannanuudhaaf jedhee sagantaadhaan wal gurguraa ture wal bitaa ture haga kaadhala namaa kan namnumti nama ta'e luugama namaa kan jedhamu jira luugamatti godhanii luugamni kunuyyuu gosa garaagaraa qaba. Harreellee yoo itti fe'atan midhaan qicuu fi galata galchuu jechaadha. Kan bitamus kan gurguramus dhalootuma tokkotu nama wal saamee wal jala dabarsee kaan walumatti kaan alagaa baargamaatti dabarsee wal gurguruun bal'inaan waan turedha. Oromoo sababa isaaniitiin namaa gadi ta'e sababa isaan oolaniin alataan ammaa miidhame hamma ammaatti ba'an nu ba'uu didee beekan illee jiraachuu didee namni baratellee baratee darajaa guddaa nu qabachuu didee. Abbaan koo warra abbaa lafaa turanii akkoon koo abbaa kiyya malee hin qabdu dhiira 8 alchee jira durbaa gara 16 walitti alchee jira dubartii namarraa abbaan kiyya kana keessa nama 4 bichaa jiran har'a gocha godhamte sanarraati kan ka'e na dhukkuba baay'ee gizee baay'ee harka baasan ture garuu kun tona keessaa ba'e kan na fayyisu natti fakkaata ture. Amma corqaan keenya tamaaree darajaa ga'ee mabalu achi nu baay'ee nu caba isaanii gaarii ni caba fardi gaarii ni caba jaarsillee bulu beekan nu ba'u waan hojjennu wallaallee kun gara jaatii kun gara kaanii deemne hambishaanitti of gatee duudaamti keenyaan elektirikiidhaan gubatu meeqa jira kan hundaan nutti fide timirtii wallaalleetii miti eenyumaa hin bayyanna ammallee qotiroo keenyatti gurgurree daa'ima keenya iffallawwan naqatullee hoo jiraate galatooma. Obbolaan abbaa koo naqataan obbolaan abbaa koo dubartoonni naqataan kan darban otoo waa tokko hin argin otoo alan argin hundumtu akkasumatti duudaadhaan darbanii maaliif halli kun jennaan abbaa keenyatu kana godheera abbaan keenya kana kan godheef iddootti kan wallaallee rakkachaa jirra hin alatu malee fuudhanii mana ijaarratanii guddatanii galman gaarii achirraa darbees unis immoo nama amma sana keessaati nama 4 bichaatu jiraarra waan godhu dhabne gidiraa keessa turre gochi akaakayyuu keenya kanarraa nu ga'eeti waaqayyoon galannaa ga'u kana ga'u keenyaani. Kan tamaare timirtiin bakka hin ga'u kan qote sanyiin hin barakatu kanaaf lafa dhiiga ture jirra kanaaf nafti keenya midhaan nu didee akka duriititti amma egumamaa midhaan masarratti faca'e akka dubartii bara hirrisaa tubboo baannawannoo jaarikaanii manfaa kana anataa itti wallaallee gumeen kana hundatu nurra jira. Hammeenyi fi miidhaan garbaa fi garbittii jechuun raawwatame akka malee gaddisiisaadha. Namni akka horiititti luugamamee ittiin gurguramaa ture baay'ee namatti dhaga'amuu fi baay'ee nama suukanneessu. Akkasuma shanshalataan miila harka hidhanii haga miila mogolee duubaa kana hidda isaa muranii qe'ee keessatti tajaajilchiifachuutu ture jechuudha. Lafa kanarratti raawwatame jechuudha miidhaan kun. Luugama yookaan immoo cacca namatti dhaatee namni sirna silaa gaafsan jirutti gartee namni dhimma ba'uudhaani dhalootuutti kun akka ofiisaatti bitee wal gurguruun godhamaa ture jechuudha. Taatee lafa dalagamaa ture bittaa fi gurgura daldala garbaa'itu lafa irratti gaggeeffamaa ture. Dhaloonni uummata juujuu fixe booda wal gabroomsee akka horiitti bitee wal gurgure kun akaakayyuu kiyya bitee gurguree akaakayyuu kiyya akkatti awwaalee akaakayyuu kiyyatu yoo namni awwaalamu garba jala kaa'ee bishaan akkatti waraabsisachaa ture jechaatuma wanni sun as dhiyoo ta'uu dhuma nu himanii jechuudha. Yeroon booda gosa gosaan wal qoqqoodee walitti duulee wal fixuu jalqabe. Qabeenya isaadha qaroomina isaadha nagaa isaadha jaarmiyaa silaa addunyaa kana barsiisan diigamee gosa gosaan maqaadhaan laga qoodamee qaroominni fi qabeenyi isaa hundi harkaa dhaamee hawaasa nagaa dhabaa fi fayyaa dhabaan tokko akka addunyaa kanarratti tolfamuu fi akka alagaan harka keechee ofiin itti wal dhaanu ta'ee jechuudha. Gochi kunis akka malletti wal miidhuu wal gaarreeffachuu akka dhaloota hidda tokko qabuutti waliin jiraachuuf wal abdachuun hafee daran faca'uun mudate. Uummanni Oromoodhaa kaleessa jireenya isaati jedhee namoonni hima wanni jireenya isaati jedhanii himan uummata nagaa qabu uummata jaalala qabu uummata sirna addunyaa kana barsiise ta'uu namoonni hima. Adeemsi immoo gaalagaan tolfatee hawaasa kana waan uummanni Oromoodhaa ni qaba jedhasan harkaadhaan ta'uudha bira geenye jechuudha. Irbuun akkanaan itti fufe waanuma kamiyyuu olitti jireenya namaa gaaga'ee bu'aan kanaa immoo dhaloota rakkatee dhama'e uume. Nuti warri hafne kun amma ta'e nama cubbuu baay'ee hin qabne warri gocha suukanneessaa hojjetaa ture kun sanyiin nuti isaaniyyuu baay'ee hin jiru. Nuunummoo nutti faca'ee dachee irratti dhiigni dhangala'aa ture dachee irratti hiyyeessi miidhamaa ture kun nu toluu dide nu miidhaa ture burjaajaa nu taasisee qonneen argannu horreen qabnu. Hawaasni fayyaa hin qabne hawaasa ogummaa hin qabne beekumsa hin qabu
qabu qaroomina hin qabu ayyaantummaan illee bira hin jirtu hawaasa rakkata. Rakkinni cimaan kun abboota keenya yaaddessuun dhiifne waggoota 30 dura manguddoonni giddugala biyyaa kan naannoo Sandaafaa hawaasa Juujuu jedhamuun waamamaa ture miidhuurraa kan ka'e abaarsi dhaloota boodaa fi lafa irra jiraannu tanas akka yakka irratti walii galan. Rakkoo kana hin hiinanii jiddaa illee kaan waan yaadadhu. Waggaa 30 akkan waggaa 35 hin taanatti fakkaata. Juujuun nutti awwaalamte jiddaa qabee amma dhufee as ga'utti juujuu kana gumaan isaa ba'u yaa falamu jedhanii jiddaa illee dubbisuun ka'eeti akka ammaa kanatti karooran hin qabamne wanti kun lafa lixee hafe. Gafuun akaakotaa fi akaakiloota darbanii sun akka maleetti ilmaan isaanii waan dhamaaseef falachuuf carraaqaa turanis bakka itti falatan iyyafatanii dhabanii turan. Jedheetan muuxaata irra jirraa gumaa juujuu kana akkaataa ittiin hiikamu akkaataa ittiin bahu wallaalle malee qaata. amma booda furmaata ittiin argannu jedhee hawaasni akka abdii irraa muratee taa'u abdii irraa kutateeti waasila rakkoo hawaasa keessa jiru kana waaqatti kennee taa'ee jechuudha. Ammeenyi lafa tana irratti raawwatame guddaa ta'uu fi lubbuun hafne har'a gahuu keenyaafuu galata jedhan. Namni namatee akkamitti waan san raawwata kan jedhu waan silaa akkaattuu ammeenyi dalagamu waan jetteellee gaa namni hin tilmaamne waan san gaa nuti nama warra jiru kuni dachee kanarra yookaan immoo lafarra aga ammaatu nuti nama taanee jiraachuun keenya gaafii nutti uume jechuudha waan san qoratu bira geenye. Waan kanaaf maaltu furmaataa ka jedhu wal gaafanne. Furmaanni yaala ta'uu hubatanii qorannoo walitti qabataniin gara teessoo dhaabbatichaa kan ta'e galma boosatitti qajeelan yaalamuu akka barbaadanis ittiin ga'uun qorannoo taasisaa turanis gabaasaniif. Dhima lafarratti dalagamaa ture sani qorannoo silaa barbaachisu goonee waa silaa barbaachisu san erga goone immoo akkaatuma silaa yaala sagantaa warra abbaa Oromoo nu barsiiste saniini. Dhaabbanni hordoftoota amantii waaqeffannaas yaala kana abbaa amantii keenya obbo Dagalee Abdiisaatu beeka inni sinirraa fixu jechuun gara galma agamtiitti akka dhaqan kallattiin kaahameef. Abbaa Gadaa biratti akka argatuu dandeenyu irra walii galle geeffannee gabaasa goone. Waan sun gaa nurraa fudhamtee tokko adeemsaniin gaa gara silaa fayyaan sun akkaataatti dhufuu danda'u saniin deemaa turre jechuudha. Abbaa amantii keenya Abbaa Gadaa Dagalee Abdiisaa bira geessine bifa saniin galiitti goone ta'u. Kallattii yaala kana nuu kaa'ee. Yaala kanaafis dhaabbata hordoftoota amantii waaqeffannaatti giddugaleessaa galma malkaa Gafarsaatti 19 bara 2018 akka lakkoofsa Itoophiyaatti beellama qabatan. Ira qorannoo sun qindaa'ee qorannoo silaa qindeeffame san abbaa Gadaatti godina Harargee Lixaanaa Daaroo Labuu deemnee galii goone inni illee gaa silaa sinitti dhufa jechuudhaan guyyaa silaa beellama sirni kun geggeeffametti gaa nutti dhufe. Koreelee qorannoo yaalaaf gabaasa walitti qabaa turan barsiisaa amantii waaqeffannaa Dagalee Abdiisaa fi maanguddoota ragaalee miidhama uummata Juujuu fi daldala garbaa abboota irraa dhaga'an waliin beellamaa walitti dhufanii bu'aa qorannoo qaacessaa turan. Baatii 4 geggeeffameeti qorannoo sun gulaalame sirritti irra deebi'amee laalame manguddoo biyyaa manguddoo umuriidhaan turan. Waan dhagahan abboota keenyarraa isaa ta'uti ofiillee waan argan hunda isaa qorannoo kana walitti qabne. Miidhaan raawwatamaa ture dhugaa ta'uu erga irratti walii galanii guyyaa fayyinni kun geggeeffamu waxabajjii 4 bara 2018 qabatanii galan. Daqiiqaan sa'aatiin guyyaatti wal jijjiiree guyyaan fayyinaa kuni gahe guyyaan tun guyyaa namni hundi hawwiin eeggatu turte maanguddoota hanga dardaraatti hawwanii hanga shamarranii golee biyyattii hundarraa osoo hin hafin galma malkaa Gafarsaatti simannaan taasifamuun itti fufe maanguddoota keenyas ilmaan isaanii miila irraa dhiquun simannaa ilmi abbaaf godhu kan yeroo heerri abbaa fi ilmaa jiru sana taasisaniif. Caayaa sagantaa kanaa seenuudhaanis sagantaa fayyinaatiif qophiitti bulan. Guyyaa har'aa dhimma awwaala Juujuu raawwanna. Guyyaa boruu dhimma awwaala Gabraa. Guyyaa iftaanii yookaan guyyaa sadaffaa dhimma gumaa Juujuutu raawwatamaa jecha. Sagantaan guyyaa kanaas eebbaan eegalee. Ifini eebbisa eebba qabadha. Kaduu isinitti galin. Kajiru isini garan galin. Kajiru du'a isin moggaa haa qabu. Akka fuutee nijuu haa qabu. Harka miccii haa qabu. Afaan jijjii haa qabu. Guguba gelee haa qabu. Gaadaa mogolee haa qabu. Laalaa ijaa haa qabu. Albisaa qalbii haa qabu. Dubbataa dubbisaa hamtuu hundaa'u haa qabu. Qabeenu gadi dhiisi.
dhiisin qabeenu gadi dhiisin qabeenu gadi dhiisin alagaa fi sagantaan alagaa daangaa teenyaa ala alagaa fi sagantaan alagaa daangaa teenyaa ala alagaa fi sagantaan alagaa daangaa teenyaa ala oromoo alaa olaa yaasu mana walaa taasisu kana taannuyi taasisaa waaqa. wiirtulee dhaabbata hordoftoota amantii waaqeffannaatiin wal baruun wal simate. Kan wal baru ammallee wiirtuleedhaani giddugala garaagaraatirraa waan dhufneef giddugala ba'aa jalatti wiirtuu 5 qabna. Kanaaf giddugala ba'aatti wiirtuu Baashaggar maal jettanii? Itti aansuudhaani giddugala ba'aa jalatti wiirtuu Arsii baga nagaan dhuftan jennaan. Ammas wiirtuu Harargee lixaa. Fayyaataa wiirtuu Harargee bahaa tole ittuma fufuudhaan wiirtuu Dambal gaa wiirtuu leena mayaamne kuni wiirtulee giddugala bahaa jalatti argamanii wiirtuu Arsii lixaa wiirtuu Baalee wiirtuu Booranaa wiirtuu Gujii fayyaataa innaanii gaa gammaatti kan yaamaa turre kun immoo wiirtuulee giddugala kibbaa dhaabbata hordoftoota amantii waaqeffannaa jalatti argamanii kan itti aanu wiirtuu ulee giddugala lixaati jalqaba wiirtuu Wallaggaa wiirtuu Wallaggaa lixaa wiirtuu Horroo Guduruu Wallaggaa akkasumas wiirtuu Qeellam Wallaggaa wiirtuun itti aanu wiirtuulee giddugala kaabaa jalatti argamanii wiirtuu Salaaleetii fi Walloo wiirtuuleen itti aananii jiran kan giddugala giddugaleessati akkuma jalqaba waliinne bakki jirru kun giddugala giddugaleessaa jalatti argama kanumaan wiirtuu Shaggar kaa warra itti dhufne baga nagaan dhuftan isaan tun jedha jechaadha. Itti aansee wiirtuu kibba lixa Shaggar achumaan wiirtuu lixa Shaggar fayyaataa gaa hundumtuu baga nagaan dhuftanii. Itti aansuun adeemsa sagantaa yaalaa fi ibsi bal'aan koreelee sagantaa kanaatiin taasifame. Jalqaba irratti dhimmi ka'ee maali jennaan dhimma juujuti. Nama tuffataniinis horii tuffataniinis waa hundaanuu juujuu jenneetuma arrabsaa guddannee jechuudha abbootuma keenya irraa dhageenya nullee wanti juujuu jedhan kun maali jenneet mee manguddoo biyya warra ureedhaan turan nu gaafadhaa jennee bobbaafnetti Sandaafarraayis Finfinnee kanarraayis Sulultarraayis Kibba lixarraayis bakka hundarraa Amborraa haga Jimma ga'utti qorannoo galmoota keenya fi koonyaalee 15 san irratti manguddoo biyyaarraa bakka jiran walitti qabasan finnee akkasitti si yaamne guyyaa irraa kana kanaafis waamne jechuudha. Sagantaan itti aanuun dhiyaate dhugaa miidhama juujuu irratti raawwatame bal'inaan himuudha. Amma wanni kun hadduma nurra jiru dhugaa nurra jiru dhugaa irratti hundoofne bakkee kana dhufne isaan marragaagacaa gaarii qabna laphoo keenya gubbaarra waan jiru asitti tufna gumaan isaa ba'u lafa tokko nan qotaayu ona waataa jedhama lafa sana lafee on qotu lafee ilkaan mataatu yaa'e amma ka'ee akaakayyuu biyya tokko gaafadhe on gaafadhu bulee boorri fixe asitti waataa naan jedhe. Jennaan maaliif jennaan akkanatti fardaan dhufee fixe maaloo beenu waa taa'ennaan waatii ooluneetti si argate jedheeni ani gufuudhaa beennaan boorri koo guggufachaa dhufee miti jedheeni. Gochoonni hawaasa ofirraa dhiibuun gaaga'eetti maqaa baasee akka waan hamaatti balleessuuf itti duulaa ture. Dhalti keenya dhalti ilmaan Oromoodhaa tokkichuma maqaa itti moggaase kaan faaqii kaan tumtuu. Juujuu jechuudhaan kaashamaan jechuudhaan kaan waata jechuudhaan kaan faaqii jechuudhaan maqaa adda addaa walitti kennanii. Juujuun kun akka namaatitti dhalatee cafacafamee warafamee dhiiga malee gumaa malee lafatti awwaalamee hafee. Oduu jiraachuu malu, oduu nyaachuu malu, oduu dhuguu malu, oduu horuu malu gosaan layyaamanii jarri kun cafacafamanii har'a haddaan isaanii nutti hafee muraakaa. Juujuu, waata, fugaa, tumtuu, faaqii, shammaanee yommuu ta'u isaanis namootaa fi hawaasa ogummaa adda addaatiin tajaajilaa turanidha. Loon akkan horre yoo horan loon isaanii 5 akkan dabarre yoo darbe immoo saamaa turan gochaawwan gara jabinaa fi ulfaataan xiinsammuu namaa miidhu waan irratti raawwatamaa tureef du'anis saamamanis qabeenya isaanii fi lubbuu isaaniif dubbachuu hin dandeenye. Sababa kanaaf juujuu yookaan kan homaa hin beekne jechuun maqaa itti baasanii lafarraa fixan. Horii raata'inillee haa ta'u nama raata'inillee haa ta'u nama waa murteeffachuu hin dandeenye tokkoon nama qabeenya isaa waggaa saamamu taa'ee ilaaluun nama horii isaa waggaa saamamu taa'ee ilaaluun nama haga niitii ofiititti waggaa saamamu taa'ee ilaalu kuni juujuudhaa nama beekumsa qabne waa ofirraa dhorkuu hin dandeenye humna hin qabne tokko ta'uu mirkaneeffanne jechuudha.
iddoowwan ragaaleen dhumaatii juujuu kanneen itti raawwatamanis asii eekkaa kaanii ammaan bisa guuttari'anii waraana fixanii waan lammu mallee gaagara nu hirmee kiyya kanaan lafa qabatee akka dhugaatiitti bakkeen jiru jira nu shakkisiisu waan shakkinuu muti haddaan kun akka nurra jiru marzii kana akka dhumnee jirru hundi keenya waan itti shakkinuu muti. Eekkaa sandaafaa naannoo Gobaaxaa Dirree Muxxee Hambisaa Tokkiyyee fi Gooroo Dhaamotaa Caffeetumaa naannoo Boolee Bulbulaa Galaana Raabsaa Sabbataa Caffee Jiddaa Gumbichuu naannoo Erer fa'ii. Eekkaa abbaadoo kana keessatti baay'inaan akka jiran isaan immoo gosa Oromoo kanaan itti duulanii jara kana akka fixanii horii irraa saaman akaakayyuun kiyyallee nama guddaa hamaadhaa gizee baay'ee turanii du'anii waan kana manatti gizee buna dhuganis gizee kaan ta'an gizee rakkoon namaa gizee ilmi gaariin cabu hin haasa'anii kun waanuma nurra jiru. Iddoowwan kanneenitti ajjeechaa jumlaa harree waliin osoo lubbuun jiran awwaalu sulultaa naannoo mana abbichuurraa hanga gaara furiitti gandoota adda addaa keessatti lafti awwaala juujuu burqaa juujuu boolloo biyyoo bakka awwaalcha juujuu akka ture hanga ammaatti ni himama. Qorannoon kun bal'aa biyya kanaatti irratti yookaan immoo giddugaleessa biyya kana irratti waan godhamee fi haga awwaalcha isaaniitti nu himaa turanii warri immoo rakkoo sana nu hime akaakayyuu keenya abaabayyuu keenya nuun jechaatu nutti hime. Naannoo Bishooftuutti hanga ammaattu lafa ona waataa kan jedhamu jiraachuu maanguddoonni qorannoon irraa fuudhamaa ture ni dubbatu. Naannoon jumlaan waa ta'etti fixan immoo Aabbuu Seeraa Bishooftuu aanaalee akka Sabbataa Hawaas Arsaa fi Walisoo ture. Hawaasni maqaan tuffii itti laatamee turee fi akka jireenya hawaasummaa waliin hin jiraanne fuudhaa heerumaa akka waliin hin qabaanne miinjee gaaf cidhaa qofa godhachaa akka turanis qorannoo keessatti argame. Kaleessa gaaggaa maqaa garaagaraa kana walitti moggaasan fuudhaaf heerumni adda citee ture irraa fuudhuun heerumsiisuun hin danda'amu. Darbee yoo miinjee godhatteen ala. Juujuu kana seera malee aggabaabii malee zarii sun akka fuudhamne akka hin heerumne akka zarii namaatiitti hin makamne akka fixan hin haasa'ani. Hawaasa kana meeshaalee isaan itti nyaatanii fi itti dhugan lagachuu iddoon teessuma isaaniitis namaa gadi malee namaa ol akka hin taane gochuunis qoodinsa addaa ture. Nuti warri sanyiin irraa dhalannee lafa kanarra jirru immoo itti gaabbine abboo hammeenyi sun akka malleetu ta'ee akka godhamuu hin qabne jedhame gaabbiin nutti dhaga'ame. Hawaasni guutuun qaaman guddoon biyyarraa asitti walitti qabamanii jala bultii as bulanii. Gabaasni kunneen erga bal'inaan biyyaaf dhiyaateen booda. Juujuu fixuu dhagaa. Dhugaa ta'uun isaa maanguddootaan mirkanaa'ee sangaan awwaalcha juujuu warra gaafas du'ee awwaala dhabeef yaadannoodhaaf qalame. Amma gara awwaala juujuu saniif sangoota qaqqaluutti ol jenna jechaadha. Biyya too biyyoo nagaa. Biyya too biyyoo nagaa. Erga jala bultii san bulanii booda sirni guyyaa kamisaati. Sirna juujuu awwaalchaa guyyaa kamsiidha. Akka falootettis dhalootaafillee kan nuu ta'u kan manguddootaa ta'u waan agarreen beekne. Guyyaa kamisaa guyyaa awwaala juujuu taasifamedha jechuudha. Qabeenya isaaniitillee saamanii kaan ajjechaadhaan kaan qabeenya isaanii zarafaa turan jechuudha. Hawaasni suukis sabni Oromoodhaa juujuu sun maqumatti kennee wal fixaa waan tureefi gaaf san namni du'e tokko awwaala qaba. Jarri kun kafanallee hin arganne awwaalallee hin arganne aduu keessatti allaattiin reeffa isaanii nyaatte. Kanaaf guyyaa san akka biyyaatitti irra walii gallee awwaala juujuu goone gaafa kamisa. Wanni dhaloota keenya burjaaja'aa nullee ilmaan teenyallee rakkoo amma jirtu kana nurraa furuudhaaf guyyaa san sangaan sadi faloo akka nuu ta'u itti gammanne. Taateewwan isaan walirratti yookaan isaa ta'ee alagaa irratti godhan maali erga jedhamee booda taateewwan kana fakkeenyaaf warra juujii sanaa fi taatee kanaaf fallisaa kana jedhanii abbaan gadaa awwaalcha isaaniitiif sirna awwaalcha isaaniitiif geggeessaa isaaniiti jedhanii sangaa sadi qalanii taatee kana nurraa dhiquun isaanii waan ajaa'ibudha kun dhugaadha waan nama gammachiisudha. Egaa laftii fi lafeen tun walitti waan jirtuu fi midhaan akaanii fi namni abaarame tokko jedhanii beektu. Midhaan akaame tokko yoo facaafte margu namni abaaramellee akkasuma jechuudha. Lafti abaaramtellee akkasuma waan taatee fi kanarra dhaabbanneeti sirna kana qopheessine jechuudha. Kan wal miidhe dhalootuma tokkicha waan ta'aniif gabaasni warra darbee kun immoo dhaloota jiru kanaaf kan qananii akka ta'utti eebbi taasifame. Akka sagantaa warra abbaa Oromootti waaqeffataan dhala namaa bifaan gurraacha fi diimaa laga gamaa fi gamana akkasumas biyya akkasiitii dhufe jedhee nama addaan qoqqoodee hammeenya irratti raawwatu gosaa fi qomoon addaan qoodeen ilaalu dhala namaa fuuluma namaa qabaachuu isaatiin kabaja namummaa kennee fi waliin jiraata. Maddi hammeenya kanaas barnoota kana dhabuu akka ta'etti amana.
Egaa gabaasni nuusinii dhiyeessinu jechuudha. Yoo xiqqaate galma 190 walitti qabamee jechuudha. Miidhaan raawwatamaa ture godinaalee giddugaleessaa qofa osoo hin taane guutummaa biyyaa sadarkaa jedhamuu danda'amutti mul'ate. Garboota jedhanii abbootiin keenya nama qulqulluu namoota nagaa. Miidhaawwan garbichaaf garbittii irra gahaa ture gabaasaan walitti qabamanis. Biyato biyo nagahe nagahe biyato biyo nagahe agata dura nagahe